sadarkaalee sabboonummaa kutaa sadeessoo sadarkaalee sabboonummaa keessaa pre-encounter laallee jirra. Inni lammeessoo encounter jedhama. Encounter jechuun haala nama dammaqsu yookaan sadarkaa dammaqaa jechuudha. Sadarkaan kuni ilmi namaa eenyummaa sabummaa isaa irratti kadur hubannoo hin qabne yookaan kadur if jibbaa ture yookaan immoo kadur sababa adda addaatii fi xiyyeeffannaa afaan aadaa yookaan immoo seenaa fiitii kakennaa hin turin sadarkaa kanatti wantoonni taateewwan way events or series of events isa dammassan jechuudha. Dammassanii of barbaaduu jalqabaa jechuudha. So kun fakkeenni tokko encounterii fakkeenni tokko gurraacha Ameerikaa keessaa Martin Luther King yeroo inni ganna jaajiru hiriyaa isaa ijoollee inni duraan waliin taphatu nama adiidha mucaanii. Gaafa wayii mucaa kana waliin taphatuuf gaafa inni deemee mana warraatiin ba'ee mana mucaa sanii dhadha'u abbaan mucaa gabbayee ati gurraacha mucaa kiyya waliin taphachuuf amma achi mucaan keessoo waliin taphachuu hin danda'u jedheen hirrifatee sun encounteriidha. Gurraacha ta'uu isaatiin rakkoo jiru yookaan dhiibbaa irra jiru hubate. Inni lammeessoo Jeneraal Taaddasee Birruu gaafa Akililuu Habtewald yookaan muummicha ministeeraa Haile Sillaasee ka ture nuti Oromoo duubatti hambisnee waggaa 100 duubatti hambisnee